Hashama harka fuunee baga jiraatanii baga gammaddan ijoolleen Suudarbiyaa keessa jiraattan guutuun keessan hiqaamaa baafachuun feeta bara 2023 kana keessatti seera haaraa wajjin akkasuma hiqaamaan amma isin baafattan tun qarshii 10,000 bichiidhaan riyaala Suudiidhaa kafaltee hiqaamaa akka xiyyaa kanatti baafachuu dandeessa. Anammoo hiqaamaan tiyya bara 2023 amma naa dhufte carraa kana uummanni Oromoolee carraa kana hunda argachuudhaaf karaa YouTube faasha hojjoo kana subscribe gootee like gootee viidiyoo diya guutuu dhageeffatu qabda. Taniin amma gadhiisuu deemu. Ashama harka fuunee kunoo irra deebi'ee dhufee jira. Arraan tanagaa waa'ee hiqaamaarraa haasa'uudhaaf qophii irra jira. Akkuma beekamu ijoolleen teenya gaafa biyyarraa baatu Somaaliyaa keessa rakkattee Yemen rakkattee akkasuma Suudarbiyaa eegal seentees waraqaan hayyamaa osoo hin kennamneef gaafa shurxaa agartee gaafa yookiin takka mootummaa agartee dheessuudhaan beekamte dhugaadhaami dubbiin kun bishaan dhoo baaftee osaame tattaa waa'ee qaamaa seeraan isinii muudee like godhaa garuu viidiyoo tana subscribe godhaa share godhaa guruu addunyaa tanaan dhaqqabsiisa. Akkuma beekamu gaafa Suudarbiyaa tana dhufte gaafa makiinaan bareedduun takka fulaa dura dhaabbatte maali makiinaan akkanaa mootummaadhaa jedhanii dhiyeessan. Garuu immoo yoo iqaamaa tana qabaatte magaalaa feetellee keessa deemtee yoo iqaamaa tana qabaatte magaalaa feete keessaas deemtee akkasuma yoo fakkeenyaaf dhukkubsattellee if wallaanuu dandeessa yoo dalagaa harkattellee iqaamaa tanaan shirkaa gurguddaa keessallee dalagachuu ni dandeessa. Waa meeqa dalagachuu ni dandeessa. Garuu yoo iqaamaa hin qabaatin bakka baadiyyaa bakka re'ee bakka gaalaa bakka akkasuma dhokattu bakkuma san keessattuu ifeegaa jechuudha. Ifeegaa sikuriitii fitaa dalagatta. Yes akkasimi yoon sobeellee as jala hoontii qaba. Sambiraan dabrii gaafa qabaman waggaa takka waggaa lama hidhamanii biyya galan kadhumees du'ee kajiraates jiraate siigalee ayyee fakkeenyaaf addunyaa irra anammaan Suudarbiyaa jiru kana keessatti Paakistaan, Baangaalii, Masrii akkasuma Neepaalii hedduu dhagaa anammoo xiqqoon isinii dha'ee Suudaanii, Naayijeeriyaa, Toogoo ummata Toogoo nu beektan Afrikaadhaan karaa duubaa isaanii naqatte biyyoota hedduu dhagaa Liibiyaallee ni jiru boolaa Liibiyaan turna garaan takkaa biyyoota hedduu jira. Biyyoonni kun hundi waraqaa malee hin dhufan takka abadiin dhufan. Itoophiyaa jechuun gaa fakkeenyaaf Itoophiyaa giseen jedhu uummata Oromoo bulchiinsa Intigreenis Amaaraanis akkasumatti uummatni Itoophiyaa himatu kun uummanni Itoophiyaa kun hiqaamaa malee dhufan gaafa dhufan haala kanaan rakkatan jechuudha. Namni Suudii tana keessa jiraatu namni waraqaa malee jiraatu uummata Itoophiyaa bitti Itoophiyaa jalatti Somaaliyaa siigalee kana bichiidha. Garuu immoo uummanni biraa kun yoo waan takka tahees gisee san dhaqanii haakama dhaquu danda'an yoo abbaa bira dalagan saniin illee wal lolan gisuma san dhaqanii yaani jechuun seera biyyattiitiin himachuu danda'an. San biraa illee dabrii fakkeenyaaf amma uummanni keenya namoonni iqaamaa hin qabne kun gaafa gartee ati nama bira dalagsanii wal lolte deemtee isitti mootummatti himachuu dhiisii mootummaa san yoo agartee ni dheessita. Innummaan sanuu mootummaa sanii si doorsisa. Mootummaan si yaamaa ati waan akkanaa balleessisa. Ati wallola guddaa goote taanaan kalaas mootummaan si yaama si galee ati si beeka waan taateef duraan ittiin ta'e Itoophiyaa jennaan si beeka akka hiqaamaa harkaan qabu. Garuu immoo carraa hiqaamaa harkaa qabaachuu kana qabaannaan yoo maallaqa si dhorkatees maallaqa hiyyeena dhorkateettee maktaba dheeytee akkana dhorkateetta kalaas carraa akkasitti himachuu ni dandeessa igalee akkasitti uummanni keenya hoo waan kanatti osoo akka uummata biraatitti Suudarbiyaa tana keessa dalagachuu iqaamaas baafatee akka fedhii fiitti kafiila godhatee jiraachuu hin danda'u. Maaliif hin dandeenye mootummaa hin qabne
mootummaa ni qabna lakka mootummaa hin qabne mootummaa ni qabna mootummaa on qabaatiin akka Suuriyaa fa'aadha firraa gartee asuma keessa gaa mana nu godhee mootummaa nu jiraachisuudha gartee sila yoo biyya biraati wal dha'u jira mootummaan ni jira taanaan hiqaamaa tana bara 2023 kana keessatti carraa isii bareechee ummata gaafa biyyarraa dhufanis gaafa biyyarraa lafa keenyaa namni kun gizee biyyarraa bahu waraqaadhaan bahu qabaa nuti immoo amma juulafummaa hin baaneef eeggadhu waan hiqaama wanni malee baaneef akkasuma gaafa gartee biyyarraa namni bahu waraqaadhaan bahu takko immoo eega biyyarraa bahe booda waraqaan haala salphaadhaan ambaasii biraan sirrooyitee ummata keenyaa bahuu qabdiidha sii galee wanni kun ani immoo waan kana hunda wanni niin dalageef hiqaamaan mataa kiyyaanaa baate osuma jirtu haala gartee hiqaamaan tun ummata keenyaatti sirrooyitee karaa salphaa ta'een baaturratti osoo ummanni kun hojjetee bareedaadha maaliif angaatummaan biyyattii tun fakkeenya mootummaan biyyattii tokko ni dabraa gaafa tokko yoo nama gammachiisee ummata isaa kana ummanni kun waraqaa isaa fudhatee biyyoota tana keessatti gaafa ummanni Itoophiyaa irraa dhufellee simachuu danda'utti bira dhaabbachuu danda'utti osoo waraqaa tana carraa bareechee bara 2023 kana keessatti ummata keenya irraa fixee bareedaadhaan ja'a waa'ee kanarra sheer godhaadhaa namoonni hedduun sagalee tahaadha karaa iqaamaati yaada buruudhaan ani immoo iqaamaati yakkaan itti fixadhee booda isin himaa nolaal iqaamaati jettanii fixadhe tana isin agarsiisuu danda'an gara kiyyaan garuu immoo waa'ee mootummaa irratti mootummaan osoo laaftutti nama hin laalletti jechuu suudii tana keessatti manni saree waan ta'u jecha saniifuu hiqaamaan akkaataa isin itti baatutti mootummaan hojjechuu qabaa hiqaamaa tanaas waraqaa yaani waraqummaan akka hayyamaan dalagatuu danda'anitti Suudi Arabiyaa tana keessatti akka galanii deebuu danda'anitti akka dalagachuu danda'anitti akka uummata kaaniititti akka carraan kun uummata keenya bahuu karaa mootummaatiin dhiibbaa godhu qabdanii mootummaa yoo sagalee kiyya kana kadhagoo taate Abiyyi Ahmad uummata keenyaaf akka carraa bareechituuf siin jennaa namni tokko gaafa carraa bareechisaati bareechee ifillee carraan ni bareeda carraan na bareeda jettee ati ummata keenya kana akkatti hilaalin jaa sagalee warri qabdan sagalee bakka tana ta'uu qabdan ammoo waa'ee qaama kiyyaa boruu fiiftaan keessaa deebi'ee isinitti himuu danda'a haala salphaa takkaan saniifuu laayik godhaadhaa viidiyoo sheer godhaadhaa guutummaan keessan addunyaa tanaan bataadhaa garummaa wanni isin irratti haasoftan yookaan jiraatu taate ijoolleen Suudi Arabiyaadha akka mootummaan gartee waa'ee kana irratti carraa isin mijeessuuf akka gartee waraqaa fudhattanii isin dalagachuu dandeessaniif akka isin mirga argattaniif waraqaa tana irratti yaaduu qabdanii isin jaa subscribe godhaadha like godhaadha video tana share godha addunyaa mataa